Hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo har'a haamistariin mee waan tokko kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Haamistar ulaagaalee hedduu nuu kaa'ee jira. Hayyee maatii jaalalaa kanaafuu wanti dirqama nuti asirratti ulaagaan guutuu qabnu ni jalqaba. Isaan arbaan gadii kana ta'a jechuudha. Namoonni hedduun Lord gallee jirra jechuudha. Sadarkaa keenya guddifannee erga Lord gallee booda sadarkaa kireetaraa yookiin immoo sadarkaa isa xumuraarra hin galle namootaan muraasa qofa jechuudha asitti kan mul'atan. Namoonni biliyoona 18 ol dabranii. Akkuma san immoo namoonni hedduun Lord irra jiru. Lord irra erga gallee booda Lord keessatti akkam goona. Lordin keessatti immoo ulaagaa maaltu nu barbaachisa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. An akka tilmaamaatti kan kaa'u viidiyoottan hedduu irratti hordofee gareewwan hedduu irratti hordofee iddoo baay'eetti illee argee iddoo kanatti kooyinii kuusuun yookiin immoo kooyin as biraa qabaachuun faayidaa takka hin qabdu jedheetiin tilmaama. Haa ta'u garuu tilmaamni addaa hin qabu immoo Lord kan jedhu erga asitti seennee booda kooyiniin keenya yoo xiqqaate biliyoona 1 ta'uu hin qabu. Guyyaa liist ta'u jechuudha. Wal madaaluu qaba. Osoo sanii gadi bu'uu baannee yaada jedhuun qaba. Akkuma san immoo lammata kaardiiwwan nuti guddisuu qabnu. Mataa gubbaa kana dhufnee ni tuqna. Kaardiiwwan nuti guddisuu qabnu kaardiiwwan kanneen keessaa mee kaardii waliigalaa haa ilaalu. Ani kaardii 4 qofatu naaf jechuudha. Isaan keessaa kaardiin kun firiidha naaf fakkaate. Get daily reward free jedha. Kaardiin inni kun yoo get daily reward free dha kunillee. Akkuma san kaardii kanneen 25 gahachuu qabna jechuudha. Kaardii isaan kanneen binnee guutumurru. Kan itti aanu maal ta'a? Paaraawurii keessan irratti xiyyeeffattanii dalaguu qabdu. Paaraawuriin keessan baay'ee guddachuu qaba. Paaraawurii kanatu irra baay'ee bu'aa qaba jedhamee haasamaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkuma san immoo taaskota guyyaa irraanfachuu hin qabdanii. Kooyinii as biratti yoo fixxan eessaa dabalattan? Kooyiniin qabu, kooyiniin na rakkisee, kooyinii dabalachuu dadhabee kan jedhuuf kallattiidhaan eessa dabalattu mini geem kan jedhu kana ni tuqxu. As biratti furtuu yoo fudhatin furtuu teessan taphattanii fudhattan jechuudha. Yoo fudhattan immootu as biratti immoo geemii taphachuudhaan geemii kana gad tuquun taphachuun kooyinii walitti qabachuu dandeessu. Kanaaf wanti guddaan yeroodhuma kamiyyuu furtuu tana tasumaayyuu irraanfachuu hin qabdanii haga dandeettaniin taphattanii hanga dandeettaniin immootu furtuu fudhachuudhaaf tattaaffii gochuu qabdan jechuudha. Hedduun keenya yeroo baay'ee dhimma furtuu kanarratti jechuudha furtuudhaan wal qabatee tuffanneetiin irraa hafna yookiin immoo tuffanneetiin furtuu kana fudhachuu dhiisna. Wanti sun immoo dogongora guddaadha. Maaliif jennaan yeroo furtuu kana hin fudhatin yeroo furtuun isin barbaachisutti booda qormaata hamaa keessa seentanii furtuun kun bakka itti isin barbaachisutti gaafa furtuu dhabdan maal keessan kennitaniitiin maaliin milkaa'uu deemtaan laata? Kanaaf dirqama maal godhuu qabdu? Ulaagaa inni guutaa jedhe kamiyyuu guutuun dirqama nurraa ta'a jechuudha. Inni tokko isa kana, inni itti aanu mootuyyuu isa kam ta'a jechuudha. Furtuudhaan ala yoo baanu haa xumuramu. Furtuudhaan ala yeroo baanu ulaagaa itti aanu isinitti agarsiisa. Haamistar gubbatti wantoonni dirqamaan nuti sirreessuu qabnu jechuudha. Guyyarraa kaardii keenya bituu qabna. Fakkeenya kaardiin inni xumuraa NFT'dha. Meeqa na gaafate mee speeshaal keessa seenetiin waliin ilaalla jechuudha. Paaraawuriilee guddisuu barbaaddan asumaan paaraawurii keessan guddifataa deemtu. Akkuma san immootiyyuu kaardiin haarofti yoo jiraate niiw kaardii keessa seentanii nama affeertanii kaardii sana fudhachuu qabdu. Nama tokko qofa affeeraa jedha. Akkuma san immoo har'a kaardii NFT takka tunaafe kaardii kanas ni bita jechuudha. Maaliif jennaan deeyli aktiivitiin keessan ni mul'ata. Miliyoona 171 na gaafatti ni bita. Na hordofaa ilaalaa. Kaardatti bitee jira jechuudha. Kaardii bitee miliyoona 5 fudhe. Wanti guddaan asitti miliyoona 170 wayii baaseet kaardii bitoo osoo hin ta'in
dirqama ulaagaa guutuu qabu san keessaa ulaagaa asirra jiru kana guutuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Itti aanaa iddoon isin sirriitti beeytanii kaardii ittiin argachuu dandeessu. Dhiifama isii furuuf jettu tana tuquudhaan gadi buustanii geemii tana taphachuun kooyinii hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Isii tana tuquudhaan ni buuftu geemii tana guu taphattan kooyina miliyoona 12 argattu jechuudha. Guyyaa guyyatti yeroo 8 taphachuu dandeessanii yeroo 8 miliyoona 12 argachuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu mootu gara gadii dhufna jechuudha. Iddoo friends jedhu kana yoo xiqqaate nama 3 afeeruu qabdan yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate nama 3 afeeruu qabdu. Namoonni isin affeertan sun immoo aktiif ta'anii dalaganis dalaguu baatanis hangas maraa miti garuu osoo dalaganii irra baay'ee bareedaadha jechuudha. Inni itti aanu immoo earn kan jedhu kana bira dhuftu. Wanni dabalata inni nuu kaa'e tokko kana asitti ulaagaan hedduun nuti guutuu qabnullee kana wantoottan asirra guyyaarraa inni fidu kana dirqamaan dalaguu qabna, dirqamaan hojjechuu qabna. Isaan keessaa fakkeenya feesbuuka jooyin godhee jira, fooloos godhee jira instaagiraamaa, akkasuma immoo telegiraam chaanaala isaanii, akkuma san immoo tiwitara isaanii, akkuma san immoo ekscheenjii isaanii filadhee jira jedha. Isaan kanneen gaduma tuquu kenna qofaan raayit nuu godhuu danda'a. Wantoonni isaan gaafa liist ta'u yookiin immoo laawunchi ta'u keessaa cheek godhan inni guddaan iddoo kana waan ta'eef dirqama isaan kanneen sirnaan taasisuu qabna jechuudha. Gadi tuqnaa ammuma tanaa seennee ilaaluu qabna. Jooyin kan jedhu ni tuqnaa. Jooyin godhuu kenna sirnaan sirriitti hubachuu qabna. Dhaqneetiin gara feesbuuka isaanii nu geessa. Feesbuuka isaanii bira hogguu inni nu geesse maal goona? Feesbuuka isaanii dhugaadhaan filachuu kenna cheek goona jechuudha. Na hordofaa na faana bu'aa. Feesbuuka isaanii dirqama feesbuuka isaanii fooloo godhuu qabna jechuudha. Kanaaf feesbuuka isaanii dirqama fooloo yoo hin godhin dirqama hundi keenya maal godhuu qabna? Feesbuuka isaanii gadi tuqnee dhaqnee fooloo goonee ilaaluu qabna jechuudha. Lammata irratti instaagiraama ni tuqna. Jooyin kan jedhu ni tuqna. Kallattiin fuudhee instaagiraama bira nu geessa. Asitti argitanii amma fooloo hin goone ture jechuudha. Amma maal godhe? Fooloo godhe. Amma osoo isin argitan fooloo taasisee jechuudha as biratti. Kanaaf haala kanaan tokko ulaagaa inni achi nuu kaa'e san maal godhuu qabna? Dhaqnee gadi tuqnee tokko isaanii telegiraam chaanaala isaanii wanti isaan qaban hundaayyuu tokko isaaniitiin dhaqnee gad tuqnee haala kanaan fooloo goone haala kanaan dhugaadhaan irratti hojjechuu kenna yookiin immoo dhugaadhaan waan san jooyin godhuu kenna cheek godhuu qabna. Yoo san hin ta'in immootu rakkina biraa keessa seenna waan ta'eef jechuudha. Instaagiraam isaanii, tiwitara isaanii haala inni isin gaafateen jooyin godhuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kanneen hin guutin boru gaafa laawunchi ta'u yookiin immoo gaafa gadhiifamu rakkoo biraa keessa seenuu dandeenya. Kanaaf haala saniin hunda isaanii hordoftanii akkasitti fooloo gootanii akkasitti immoo exchange illee filattanii fakkeenyaan asitti amma Binance filadhee exchange kana jechuudha. OKX godhuu danda'a yoo barbaade Binance irratti dhiisuu danda'a jechuudha. Haala saniin sirriitti irratti cimtanii hojjechuu qabdu. Boonasiiwwan guyyaa guyyaan dhuftu immoo gad tuqxanii fudhachuu qabdan jechuudha. Viidicha kana ni tuqxu. Gara xumuraa hogguu dhufnu immoo as keessatti maaliin gadhiisaa jedhee jira. Baayinaansiidhaan KYC barbaada. OKX KYC barbaada. Akkuma san immoo Bybit KYC barbaada. Namni paaspoortii hin qabne, naashinaal ID hin qabne isaan kanneen sadiin guutuu hin danda'u. KYC gaafata waan ta'eef yoo isa dadhabdan maal gootu? Telegiraam waaleet illee KYC isin gaafata. Kanneen hunda yoo dadhabdan dabalata EBI kan jedhu kana exchange isinii dabalee jira. No KYC jedha. KYC isin barbaachisu. Akkuma san on-chain airdrop anka isin gorsu EBI kanarratti warri KYC guutuu hin dandeenye akkuma san immoo warri paaspoortii hin qabne warri naashinaal ID hin qabne osoo isa kana guuttanii irra filatamaadha. Sababni KYC isin hin gaafatu waan ta'eef haala kanaan sirriitti adda baafadha. As biratti paasiv inkaamiin pooyintiiwwan maal akka ta'an sirriitti ilaalaa. Inni tokko paasiv inkaamiidha. Inni lammaffaan immoo taaskoowwan guyyaa guyyaan dalagaman kan duratti isinii maqaa dha'isan
deelii koomboo, deelii chiipparii fa'a. Inni sadaffaan immoo nama affeeruudha. Inni afuraffaan achiivimenti loordii sadarkaa keessan jijjiiruu giraand maasterii haa ta'u. Inni afuraffaan telegiraama isaanii jooyin godhuudha. Inni shanaffaan qulfii. Isaan kunniin jaffaan qulfiidha, dirqama jechuudha. Isaan kanneen sirriitti hordofaa. Sirriitti immoo irratti xiyyeeffadhaa dalagaa. Sirriitti irratti xiyyeeffattanii dalagdanii fudhachuu qabdan. Qulfii keessan akkatti fudhaatii guddisaa 90 ture 91 ta'eera jechuudha. Amma sana booda taap gochuudhaan yoo barbaaddan kooyina keessaa qabdan pooyintii qabdan keessaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Duratti kaardii waan biteef biiliyoona 1.2 kan ture biiliyoona 1.1tti ganna deebisee jira jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Hamister guyyoota muraasaatu hafe laawunchi ta'uudhaaf liis ta'uudhaaf. Guyyaa muraasaafti kana keessatti immoo maal godhuu qabnaa, akkamitti fudhachuu qabnaa, akkamitti dalagnaa kan jedhuuf xiyyeeffannaa guddaadhaan dalaguu qabdu. Guyyaa 9 qofatu hafe jedhaa jira asitti. Sa'aatii 14 fi guyyaa 9tu hafe jedha. Sirriitti itti xiyyeeffadhaa fudhadhaa. Guyyaa guyyaan boonasii tanniin fudhaa, poost godhaa. Ishii tanas fudhachuu hin irraanfatinaa. Guyyaa guyyaadhaan jechuun. Odeeffannoo dabalataatiif Harboor Miidiyaa Neetwoork isin bira jira. Yoo waa isin hin galiin gaafachuu dandeessu. YouTube bira ni dhuftu Harboor Miidiyaa Neetwoork kan jedhu kunoo as jira. Ni argattu jechuudha. Telegiraam isaas yoo barbaaddan maqaadhuma Harboor Miidiyaa Neetwoork jedhu kana kaas jala jedhee qabu kana fudhattanii kallattiin nu qunnamuu dandeessu. Akkuma san viidiyoottan hedduu oduuf odeeffannoo qaban Harboor Miidiyaa Neetwoork jalaa ni argattu jechuudha. Tokko viidiyoottan kanneenii hordofuudhaan dhaqxanii maal gootu oduuf odeeffannoowwan achi jalatti maxxanan waa'ee kiriptoo kaaransii, waa'ee hojiilee onlaayinaa, waa'ee pilaatfoormii, neetwoork maarkeetingii, akkasumas immoo biizines onlaayinaa kamiyyuu bakkuma kamuu teettanii dalaguu dandeessan, hojiilee garaagaraa, hojii dhuunfaa keessanii dalaguu dandeessan, hojii gareedhaan dalaguu dandeessan. Akkuma san immoo tuyyuu oduuf odeeffannoo hojiilee kamiyyuu asirraa argachuu dandeessu jechuudha salphatti. Gama feesbuuka isaatiillee akkuma duratti maqaa isinii dhahee feesbuuka gara laafoo kee jedhu bira dhaquudhaan feesbuuka isaatis hordofuu dandeessu jechuudha. Gara laafoo kee jedha. Achi bira dhaqxanii oduuf odeeffannoo tokko achi jalaa argachuu dandeessu. Kana fakkaataa jabaadhaa, horaa bulaa, deebanaa isiniin jedha. Namni kamiyyuu iddoo kamiyyuu ta'ee haala salphaadhaan hojii kamiyyuu hojjechuu danda'a. Harboor Miidiyaa Neetwoork mootuu isin cinaa jira. Oduuf odeeffannoo isin barbaachisu kamiifuu viidiyoo gaggaarii isiniif qabatee dhufa jechuudha. Gara feesbuukaatiinis karaa barbaaddaniin hordofuu dandeessu. Waan hordoftaniif galatooma, horaa bulaa, deebanaa.